Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii isiniin jedhe barnoota baay'ee isin fayyadu isin qabadhee dhufe akkaataa TikTok keessan jala Gmail kaa'achuu dandeessan yookaan immoo TikTok keessan jala yoo Gmail jala badee akkaataa isin Gmail itti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Egaa TikTok eega fayyadamuu jalqabdanii TikTok keessan Gmail yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa qabaachuu qabaa isin jira. Faayidaan isaa maali jettan guyyaa takka yoo dhiqata ka'ee TikTok keessan badee deeffachuudhaaf Gmail isin gaafata yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa isin gaafata isin jira. Egaa kana jala kaawwachuu qabdu isin jira. Hundi keessaniyyuu TikTok jala Gmail qabaachuu qabdu isin jira. Akkasuma warri haaraa taatan gaa channel kan ko argachuudhaaf gaa YouTube gubbaarratti Abduu Jimmaa eega jettanii channel YouTube kootis ni baha. Bakka profile tuquudhaan channel kan ko jenni seentu eega jala seentanii bakka video jedhu galtanii barnoota hedduu kan isin fayyadu keessa argachuu dandeessanii ajjala gaati. Barnoota hedduu ajjala jira irraa baradhaa isiniin jedha. Haaraa taatan subscribe gochuun irraa video irra dhaggeeffattan like tuqaa isiniin jedha. Akkasuma gara barnootaa sinofaa hundi keessan na waliin turaagaa TikTok irraa Gmail jijjiiruu yookaan immoo Gmail jala kaa'achuudhaaf TikTok irra seentu profile yookaan immoo application TikTok irra seentanii ala kanaan gaa TikTok irra seentanii profile keessan ni tuqxuqan jala harka mirgaa ka jirtu kana jechuudha. Profile keessan yeroo takkaaf ni tuqxu. Profile eega tuqxanii gaa haala kanaas ni baasaa warra TikTok yaan ko hin beennillee follow gochuun irraanfatana. Haala kanaan eega seentanii gaa tuqaa sadii gubbaa ni jirti yeroo takka ni tuqxu tuqaa sadan kana jechuudha. Kana eega tuqxanii gaa setting and privacy ka jiru jira. Setting and privacy ka jiru kana yeroo takka ni tuqxu. Kana eega tuqxanii gaa account ka jiru jira. Asirra setting takka account ka jiru kana erga tuqxuun isin jira. Kana eega tuqxanii gaa haala kanaas ni baasaa account information ka jiru ammallee ni tuqxu. Yeroo takka eega tuqxanii yoo jalaa qabaattan haala kanaas ni baasaa akkeenyaaf jalaa qabaattan yoo dhiqata jalaa badeeraate lakkoofsa bilbilaa yoo badeeraate yookaan immoo Gmail keessan jala kaa'attanii yoo jalaa badeeraate akka itti jijjiiruu dandeessan. Akkasuma yoo bakki kun duwwaa ta'e akkaataa isin itti jala kaa'achuu dandeessan jechuudha. Bakki kun yoo duwwaa ta'e Gmail yoo hin qabaanne akkaataa isin jala kaa'achuu dandeessan. TikTok kana eenyuyyuu baduu danda'a yookaan bilbilaa wajjin baduu danda'a isin jedha. Kanaafuu kana jala kaa'achuudhaaf fakkeenyaaf Gmail jala jijjiiree isin agarsiisa yoo jalaa badeeraate akkaataa isin itti jijjiiruu dandeessan. Gmail sana fiilafiitti xiyya jirtu yeroo takka yookaan immoo Gmail isaanii tuqxu eega tuqxanii haala kanaan isin baasa change email jedha yookaan immoo like email jedha. Akkasuma email verify godhu yookaan immoo itti jijjiirsiin jira. Akkasuma itti jijjiiruu barbaadan change email ka jedhu kana yeroo takka ni tuqxu. Akkasuma email sun yoo bilbila keessa jiraate koodii irratti isin seena email isaa irratti jechuudha. Yoo immoo isin email sana bilbila jiraa hin qabne jechuudha. Bilbila jiraa hin qabne karaa isin seenuu dandeessanuun isin agarsiisan illee akkasuma email sana irraa an jalaan hin qaba email sana irraa koodii fuutanii iftanii jala naqxu isin jira. Koodii email sana jala fuutanii iftanii jala galchitu. Egaa asirratti koodiin naasina jira kunoo bakka kana koodii kana fudhattanii jettu isin jira bakka sana. Haala kanaan gaa koodii eegatti naqxanii asirratti email haaraa itti naquu barbaadan sana ni naqxu isin jira bakka kanatti. Email itti jijjiiruu barbaadan sana haala kanaan eegatti naqxanii email isaatti barreessanii bakka send code jettu kana yeroo takka ni tuqxu. Email isin itti naqaattan suni kan keessan ta'uudhaaf sanarra koodii galchee isin agarsiisa. Ammallee sanarra koodii haxanii fuutu jechuudha. Email sana bilbila keessa irra jiraachuudhaaf yookaan immoo kan keessan ta'uudhaaf beekuudhaaf koodii irra galchasni jira. Email sanarra kan amma itti jiraa jirtan sanarra jechuudha. Ammallee sanarra koodiin seenaa jira kunoo bakka kana koodii isaa irra galchitu. Haala kanaan gaa koodii eegatti goottanii haala kanaan isin fudhata haala kanaan fudhatee jira. Email haala salphaa ta'een yeroo isin jirtan save jedhee ganjilaa kaatti isin baasa bakka save jettu kan tuqxu. Email haala salphaa ta'een haala kanaan irraa jijjiiruu dandeessan isin jedha. Email haala salphaa ta'een haala kanaan irraa jijjiiruu dandeessu isin jedha. Daawwattoota keenya ammallee email kana bakka kana yoo tuqxanii jechuudha. Ganjilaa kana keessatti fayyadamtanu bakki kun change emailidha. Bakki kun yoo dhiqata email sun bilbila keessa irra hin jirre mircaa isin gaafata lakkoofsa bilbilaatiin koodii akkasii seenuu fi ganjilaa kanaan seentu isin jedha. Warri email jala hin qabne ganjilaa kanaan seentanii itti jijjiirachuu qabdu jijjiirachuu dandeessan isin jira. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa warra jala hin qabne haala kanaan jala kaa'adha. Email illee haala kanaan jijjiiradha. TikTok keessan jala kaawwadha. Maaliif guyyaa takka TikTok yoo isin jala bade email fi lakkoofsa bilbilaa isin gaafata deebi'uudhaaf yookaan isin deebisuudhaaf kana lamman isin gaafata waan ta'eef kana jala kaa'adha isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kan koo yoo isin tole video kan koo yoo isinitti tole like na tuqu yookaan immoo godinyaa keessanii share gochuu hin dagatina. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabata. Waan isinii galuu yoo dhiyaate gaafii komentii na barreessa. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.